ومن أمبو وقعد قدامي ترباف قبصو رتوراني قبصو رتوران سنة كنان مو قبصو كيروتين موميتش منستيرا أرجان نرا أما باية كمانة موميتش منستيرا كنا سمعت شو دافرفني أمبو غرقل غلاي أمبو غرقل غلاي أبصرني أبصر موتا كتو ترسيمو كينين إنجفتشون دندامي أمبو غرقل غلاي أمبو غرقل غلاي لفنقل غلاي جارو تدربر يدو كيسا ورموني چراكا نرغن ورموني بيكتوتا فايوتا يدو توك أباني چراكا نرغتين كان دربر لبوساني يدو تريچود kana males barootuma dhiyoo keessa immoo jaarruma kana keessa qeerroowwan Oromoo hedduun dhiigilaan galee lafeen caccabe hedduun darbaniiru jechuudha. Kana gaafa nargu firii dhiigaa yoo taadha waan jedhu kana gammachuun natti dhaga'ame ibsuun barbaada. Amboo garagalgalaa lafa garagalaa. Uummanni magaalaa kanaaf naannoo ishee dhugaadha qabsoo addaa geggeessaniiru. baay'ee isaan kabajnaa baay'ee isaan jaalannaa wanta sila itti dadhabnes firii isaa argineerra gara fuulduraattis immoo misoomni keenya baay'eetu duubatti hafanii jiru isa misooma kana irratti nu hojjetu qeerroowwan baratanii hojii dhabanii taa'anii jiranis immoo hojiitti nu bobbaasu jennee yaanna. Qabsoon kun har'a xumurreera jennee waan ta'eef nu hin jiru qabsoon nu fuulduratti hafu jijjiirama jabaa ta'ee fi kan isaan fuuldura dhaabbannee yookaan bukkee isaanii hiriirree waliin hojjennuudha. Qabsoon xumurame kan jedhamu gaafa fiinishingii isaa parsantii 100 ga'eedha jechaadha. Parsantii 100 amma ga'utti immoo qabsoon xumurame jechuun hin danda'amu. Fakkeenyaaf nageenyi naannoo keenyaa yeroo duraaf baay'ee jeequmsa keessa ture jenna. Ammaaf garuu nageenyi kun dhaabbatee jira. Gaaffiiwwan dargaggootaaf dubartoota keenya hanga yoonaatti deebi'anii jiran hedduun jiraachuu isaanii ni hubanna. Sochii hanga yoonaatiin rakkoo dhabdummaa furuudhaaf hangi deemne salphaa ta'uu baatus guddina fedhii misooma jiru walii yoo madaalamu baay'een kan nu hafu akka ta'e qorannee adda baasneerra. Argannoo keenya irraa kaanee tarkaanfiiwwan furmaataa garaa garaa fudhachuu eegalleerra. Amboo garagalgalaa lafa garagalaa.